Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu ordoftonni Aman TV show hundi khaysanu baga jiraatani guyyaa arraatiin isin gahe arraan danagaa barnoota jechuudha social media barnoota youtuberarra waan tokko seerri warri youtuberota beekuu qaban jechuudha wanni namoonni youtube fayyadamu jechuudha namni youtuberra galiin argadhaa yookaan malee duuba ittiin beekama jedheega namni yeroo laffa'u jechuudha faayidaadhaaf laffa'a namni waa maxxansu faayidaa tokkoof laffa'a jechuudha kanaaf immoo wanni barbaachisu maxxansuun dura yookaan banachuudhaan dura akkaataa isaa barachuutu dirqamaa jechuudha maaliif akkuma jechuudha al-ilmu qabila al-qawli wal amali jedhan osoo hin baranne jechuu fi hojjechuun in danda'amu jechuudha kanaafuu jechuudha yoo osoo hin baranne osoo jechuudha malee duuba hojjette yookaan dubbatte galii dhaba yookaan faayidaa dhaba taataa jechuudha kanaafuu warri gara YouTube dhuftan warri jechuudha YouTube irraa maallaqeeffanna YouTube malee duuba irra hojjennee waan adda addaa irra gadhiifnee maallaqeeffanna jettan hundi keessanuu haga step 5 tokko isintti hima turtii keessan nufaana godha warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe like yoo isinitti tole hiriyoowwan keessaniif share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha egaa asumaan gara barnootaatti wagguu dabarru waan jechuudha namoonni YouTube hojjetan beekuu qaban keessaa jechuudha tokkoffaa YouTube karaa sirrii ta'een banachuudha karaa jechuudha of danda'aa ta'een waan ammallee step isaatiin seera isaa jechuudha bifa haaraan bifa jechuudha malee duuba YouTube namarraa qeebaluun banachuudha jechuudha yoo seera isaa hin gootin yoo verify hin godhin jechuudha YouTube irraa way arganna yookaan YouTube irraa malee duuba beekamtii arganna jechuun yaaduun malee duuba hin ta'u jechuudha kanaafuu seera YouTube akkaataa karaa sirrii ta'een banachuudha jechuun dura YouTube gaahuma YouTube banattu karaa sirrii ta'een banachuudha uftee banachuu duras wanni beekuu qabdu waan daladdu istee waan irratti dalaguu deemtu beekuu qabda waan irratti yookaan matuma video namaatiin gadhiisaa yookaan video namaatiin edit godhee gadhiisaa yoo taate ati malee duba abbaa maallaqaa ta'uu hin dandeessu tola lafa'uun sin barbaachisu jechuudha maaliifi amma si seeroowwan jechuudha jiran keessa seerota YouTube barachuu seera YouTube barachuu irraa argatta jechuudha seera YouTube yoo hin baranne ammas YouTube irraa abbaa galii ta'uu hin dandeessu jechuudha yoo subscribe kee guutes saatiin kee watch hour kee yoo guutes argachuu hin dandeessu jechuudha maaliif seera isaa waan hin guutiniif seera isaa jala deemtee step tokkoon jala deemtee barachuu qabda jechuudha ammas beeksisa abbaan YouTube ergu to'achuu yookaan hordoftee jala deemu YouTubeni yeroodhaa gara yerootti update ni godha akka jechuudha maamiltoonni yookaan hojjettoonni YouTuberaadha jijjiiraman barbaadan illee akka jarri seera isaa guutanii jijjiiraman karaa laafisaa deemaa jechuudha karaa nu laafisaa deema kanaaf immoo nuti immoo seeronni beeksisni adda addaa gubbaasitti ergu yookaan ammallee duuba waan carraa gaarii ta'uu mala jechuudha keessattuu zabana kana jechuudha bara 2025 baay'ee step karaa namni fayyadamaa ta'u waan namni duraan Google Chrome keessaa malee sirreeffachuu hin dandeenye haala salphaadhaan YouTube studio keessaan akka sirreeffatamu nama si daawwataa jiru viidiyoon kan kee akkam akka deemaa jiru jechuudha laafisee jira jechuudha asuma karaa dhiyoodhaan argattaa jechuudha ammas kanaafuu jechuudha ammas yeroo upload gootus upload duraan jechuudha uploadiin sirrii ta'ee karaa ka jechuudha tumbinaayilii irra keessee post gochuudhaaf Google Chrome seenuu si barbaada ture garuu tana jechuudha YouTube normaliidhaan eenyu godhu upload gochuu dandeessaa jechuudha kanaaf ammallee duuba kayitti aanu jechuudha stepin afuraffaan viidiyoo namaa maxxansuu dhabu viidiyoo namaa sitti bareedeef yookaan sitti miidhageef maxxansuu dhabuudha jechuudha maaliif namoonni tokko viidiyoo adda addaa arganiituma jechuudha gadi buusanii watermark irraa balleessanii gadhiisan kun jechuudha ammaan tana yoo namni si daawwates namni abbaan fedhe namni hedduu yoo si daawwates faayidaa si galchuu hin danda'u maaliif jennaan abbaa YouTube ni gilgala viidiyoon sun kan keemti taanaan ni dhiisa dirqama ofii kan keeti ati mul'achuu qabda jechuudha biratti mul'achuu qabda jechuudha ammas viidiyoo ati gadhiiftu kun viidiyoo barnoota ta'u waan safuu cabsu waan ammallee duuba nama dallansiisu akka nama wal
malu fayirra gadhiisu ammaasis jechuudha waan masafuu ummataa cabsu jechuudha gadhiisteenaan sun chaanaalaa osirratti cufaa jechuudha kun ammallee duuba chaanaalaa tu rakkoo sitti fida jechuudha kanaaf waan akkanarraa fagaachuudha qabdan viidiyoon tokko sitti babbareeda poostii gochuudhaan qaba jettee hoggaa poostii goote jechuudha ati galiirraan argattu jechuudha maaliif of danda'u ofitti amanamummaadhaan dhufuu qabda yeroo gara yuutubaa dhuftu viidiyoo namaa maxxansuurraa waan nama eenyu gochuu dhabuurraa bilisa ta'uudha qabda jechuudha of dandeessee obsaan deemuudha qabda jechuudha subscribein kun guutuu didee yookaan daawwatamaan jiru jettee hamilee irraa dhabuu osoo hin taane obsaan deemuudha qabda jechuudha haga jechuudha itti baatu bakka waan karoora keetiitti baatu jechuudha kanaaf mallee duba inni itti aanu jechuudha qabxiin shanaffaan viidiyoo editingii barachuu viidiyoo quality eeggate gadhiisu viidiyoo fedhe yoo gadhiiste barnoota fedhe irratti viidiyoon kan kee quality qabaachuudha qaba viidiyoon kan kee yoo quality hin qabu ta'e furmaata siif hin qabu jechuudha maaliif viidiyoo editingii seeraan stepidha haga stepitti seeraan jala deemtee itti laffaatee barachuudha qabda jechuudha namni viidiyoo editingii hin baratne viidiyoon kan kee hin daawwatamuu jechuudha maaliif akka aappiin adda addaa jechuudha aappiin baay'eetu jira keessattuu warri yuutubara fayyadamtan aappii tora aappii afurii fayyadamuu akka CapCut ammas kaayini maasterii fi viidiyoo editingiidhaaf waan tumbinaayilee adda addaa dalaguudhaaf pixel laaptu isin gargaara ammas Canva kanneen ammallee duuba tumbinaayilee dalaguudhaaf kana fayyadamuun dirqama keessanii jechuudha warri yuutuberri beekan seera kana editingii kana sirriidhaan eenyu taanaan yuutubii irraa milkaa'uun dandahamaadha ammas waan tokko irratti xiyyeeffachuudha qabda wanni ati xiyyeeffattu sun viidiyoon dalagamu hundi viidiyoo mataa keetii ta'uu qaba viidiyoon kan kee ni tura malee ni daawwatama kanaafuu jechuudha irratti jabaadhaadha of eeggannoodhaan haa jalannu wala jajjabeessinu yoo nama jabeessite rabbiilleen si jabeessa yoo obsite rabbiilleen si gargaara kanaafuu jechuudha eega social media irra teenye eega social media gama social media dhufte jajjabaachuun dirqama itti dadhabuunis dirqama kanaaf beekumsa ida'achuun barattee barsiisuun viidiyoo tokko jechuudha yoo ati akka post gooto akka yookaan upload godhu yoo si barbaachise baradhuuti mataa keetii waraabiiti upload godhi kan nama viidiyoo agarte san ofii keetii irra viidiyoo san irra deddeebii dhaggeeffadhuuti baradhuuti atilleen of waraabii kaameraa mataa keetiitiin of waraabdee edit goote upload yoo goote milkaawaadha taataa jechuudha seera kanaan viidiyoo namaa gadi buufattee aappiilee adda addaa fayyadamtee viidiyoo namaa gadi buuftee jechuudha postii godhuu osoo hin taane jechuudha yookaan upload godhuu osoo hin taane irraa fayyadamiiti baradhuuti akka isaatti waraabiiti atilleen upload godhi jechuudha haala kanaan jechuudha danda'amaadha haala kanaan ammallee duba rakkoo tokko malee atilleen beekamtii argata maaliif jennaan biyyi lafaadha barattee kaatee barsiisuudha waan ta'eef baratanii barsiisuun copyrightiin ta'u barattee kaatee waan tokko yoo agarte barattee kaatee ofii keetii of taatee barsiisuun copyrightiin ta'uu jechuudha maaliif kattiin jiraataa irroo kanuma jechuudha warri barate hundi baratee kayeessi barsiisaa jira waan ta'eef kanaafuu jabaadhaa gara fuulduraatti chaanala keenya kana subscribe gootanii maatii keenya ta'uu hin dagatinaadha barnoota adda addaa qabannee dhufaa jirra mana kana jabeeffadhaa isiniin jenna barnoota waa'ee editingiitii fi waa'ee jechuudha barnoota amantaarraallee waan wal agarsiifnu qabna kanaafuu jajjabaadhaa isiniin jenna salaamullaahi alaykum